Har'ammoo barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e gaaffii namoota baay'ee kan ta'e waa'ee hirribaa irratti hubannoo jabduu isiniif kennaa. Hamma dhumaatti na hordofuu hin dagatinaa. Namoonni baay'een hirribni isaanii jeeqamaadha. Gaaffii kana qabu. Namoonni tokko tokko hirribni dafee nan qabu. Takka mirgatti takka bitaattan gaggalagala. Yeroo dheeraafan sireerra tura garuu hirribni nan qabu jedhu. Namoonni tokko tokko immoo erga hirribni na qabee utoo xiqqoon turiin utoo xiqqoon rafiinii deebi'een dammaqa. Hirribni koo jeeqamaadha kan jedhan namoota muraasa miti, namoota baay'eedha. Kanaaf namoonni rakkina akkasii akka kanaa qabdanii maal gochuu akka qabdanii viidiyoo kana irratti hubannoo jabaa waan isinii kennuu fi hamma dhumaatti dhaggeeffachuu hordofuu hin dagatinaa. Mana kanaaf haaraa yoo taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoonni hirribaan baay'ee rakkatan, hirribni dafee isaan hin qabne, akkasumas immoo hirribni erga isaan qabee dafanii hirriba keessaa dammaqan maal gochuu qabu kan jedhu qabxii 7 isinitti himaa jechuudha. Qabxiin tokkoffaan reegulaariitii. Reegulaariitii jechuun maal jechuudha? Reegulaariitii jechuun nam tokko guyyaa keessaa sa'aatii rafu koonistaantii ta'uu qaba. Kana jechuun yeroo galgala sa'aatii 3 yookaan sa'aatii 4 rafa taanaan yeroo hundumaa 4 rafuudha. 4 rafee immoo halkan sa'aatii 12 walakkaatti kaataana 12 walakkaatti rafuudha. Guyyaan sun guyyaa hojii isaa ta'u, guyyaa hojiin hin jirre isaa ta'u. Akkanatti of barsiisuudha. Reegulaariitii jechuun kana. Yerootti rafu sa'aatii koonistaantii ta'uu qaba. Yerootti ka'us sa'aatii koonistaantii ta'uu qaba. Sanbataaf qidhaamee isaa ta'u, guyyaa hojii isaa ta'u. Reegulaariitiin baay'ee barbaachisaadha. Hirriba keenya, sa'aatii hirriba keenyaa fooyyessuuf reegulaariitiin baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin tokkoffaan isa. Inni lammaffaan daarkines. Daarkines jechuun maal jechuudha? Ibsaa balleessuu. Inni gara biraan immoo iskiriin taayimii balleessuu. Kana jechuun moobaayilii goroggoruu. Inni gara biraan taabileetii goroggoruu. Inni gara biraan immoo kompiitaraaf laappitooppii tuttuquu dhiisuu sa'aatii hirriba keenyaa sanatti jechuudha. Otoo gara hirriba keenyaatti hin deebiin wantoota kana xumuruudha. Gara kutaa ciisicha keenyaa fuunee deemuu hin qabnu jechuudha wantoota kana. Ampoolii erga balleessinee moobaayilii keenya, kompiitara keenya, laappitooppii keenya, taabileetii keenya kutaa ciisicha keenyaatti fuunee deemuu dhiisu. Iddoo ciisnu iddoo ciisicha keenyaatti malee iddoo hojii keenyaa miti. Kunis qabxii 3ffaarra jira. Yeroo kutaa ciisicha keenya adda baasuudha. Kana jechuun iddoon ciisicha keenya iddoo ciisicha keenyaatti, iddoo hirriba keenyaatti malee iddoo nutti viidiyoo ilaallu, iddoo nutti fiilmii ilaallu, akkasumas immoo iddoo nutti hojii hojjennu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf iddoo ciisicha keenya adda baasu, iddoo sana immoo laayitii balleessinee akkasumas immoo iskiriin taayimii keenya balleessuu qabna jechuudha. Kana jechuun moobaayilii keenya, taabileetii keenya, laappitooppii keenya, kompiitara keenya fuunee deemuu hin qabnu jechuudha. Lafa ciisnu yookaan kutaa ciisicha keenyaa. Inni gara biraan tempereecher. Kana jechuun tempereecherri isaa nuuf mijataa ta'uu qaba iddoo nutti rafnu jechuudha. Baay'ee ho'aa ta'uu hin qabu, baay'ee qorraa ta'uu hin qabu. Qorraa yoo ta'es nu rakkisa, ho'aa baay'ee ho'aa qabeessa yoo ta'es hirriba keenya jeequu danda'a jechuudha. Tempereechera hamma dandeenye kutaa ciisicha keenya keessa ho'insaa fi qorrinsa mijataa ta'e uumuu qabnaa jechuudha. Inni gara biraanii mental relaxation. Sammuu keenya relax gochuu qabna. Maayindii keenya clear gochuu qabna. Waan tokkoofu yaaddoo hin qabnu, waan tokkoyyuu yaaduu hin qabnu jechuudha. Sammuun keenya clear hin ta'u taanaan hirribni dafee nun qabu jechuudha. Inni gara biraan ija keenyallee walitti qabuun yookaan immoo junuunfachuun fuula keenya relax gochuun illee baay'ee gaariidha. Hirribni akka dafee nu qabu godhaa jedhu qorannoon tokko tokko. Inni gara biraanii otoo hin rafiin dura sa'aatii hirriba keenyaatti daqiiqaa 30 dursine alkooliis fudhachuu hin qabnu. Kaafeenii, buna, shaayis yoo fudhachuu baanne gaariidha. Inni gara biraan hin xuunne yoo ta'e illee xuuxuu hin qabnu. Hin qaamne yoo ta'es qaamuu hin qabnu. Warri kun hirriba keenya jeequu danda'u jechuudha. Kanaaf wantoota kana 7 sirreessuutiin hirribni keenyi akka nuuf fooyya'u, sa'aatiin hirriba keenya akka nuuf fooyya'u. Inni gara biraan immoo akkuma
deemnee sireera ciisneen hirribni akka nu qabullee ni taasisaa jechuudha. Kanaaf wantoota kana torban apply gochuu qabna. Inni tokkoffaan maal? Regularity. Constant time iddoo ciisicha keenya yeroo deemnu yeroo kaanus constant ta'uu qaba. Guyyaa hojiis guyyaa hojiin alaas jechuudha. Inni gara biraanii dukkana ta'uu qaba kutaan ciisicha keenya. Dukkana laayitii balleessuu, kompiitara, laapitooppii, taabileetii, moobaayilii wantoota kana dursinee sa'aatii hirriba keenyaa dura dhaabuu qabnaa jechuudha. Hirriba keenya jeequu waan danda'aniif jechuudha. Amma namoota tokko irratti kan mul'atu ciisnee tiiktookii yeroo dheeraaf ilaallaa, ciisnee viidiyoo fiilmii yeroo dheeraaf ilaaluun ni jiraata. Waa'ee fiilmii sanaa, waa'ee tiiktookii sanaa, waa'ee sooshaal miidiyaa sana yaaduun ni jiraata. Hirribni dafee akka nu hin qabne taasisa. Kanaaf kutaa ciisicha keenyaa gaafa deemnu wantoota xaaxaa kana xumurree kutaa ciisicha keenyaa galuu qabnaa jechuudha. Inni gara biraan hamma tempereecherii keenya sirreessuun tempereecherii keenya baay'ee ho'aas ta'uu qabu, baay'ee qorraas ta'uu qabu kutaan ciisicha keenyaa jechuudha. Inni gara biraan sammuu keenya rilaaksii gochuu qabna, kiliir gochuu qabna, waan tokkoof yaadda'uun hin barbaachisu jechuudha. Inni gara biraan dabalataanis kadhachuun illee gaariidha. Wanta amanuutti kadhannee kiliir gochuun sammuu keenya illee baay'ee gaariidha jechuudha. Kiliir goonee hirriba keenya fooyyessuu ni danda'a jechuudha. Inni gara biraan akkuma isinitti hime alkoolii, kaafeenii, shaayii, smooking yookaan xuuxuu, inni gara biraan caatii qaamuu yoo jiraate isa kanallee dhaabuun dirqama jechuudha. Inni gara biraan immoo kutaa ciisicha keenya kutaama ciisicha keenya gochuudha. Kutaatti viidiyoo ilaalu, kutaatti hojii hojjennu, kutaatti baay'ee yaadnu ta'uu hin qabu. Kutaama ciisicha keenya haa ta'u kutaan ciisicha keenya. Kanaaf hirriba keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa qabu warri kun jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo biraan amma wal quunnamnutti nagaan nu turaa. Thank you.